أنا لا قلت ما أدري. أما قالوا عدد بيستي جابي سركي كنكو يوم هذا بمن ada bamiri amma ada bami Toko duwe komanti dan aku masih besi mal kerja waktu malah jadi sini toko komanti dan biloki dan mata fita jirte dan nama blog golten jurola nama blog ingol ay mucawar jadi komanti goda mata fita jirte biloki dan de komanti goda na kol fisi setu blog isin golten jurano blog golten ingol bara ani bayzu jolle yo bay isamale oromo blog ani len akasu yo already gaf garu godi na goda fon biloki da mo amiran biloki godi da la ani gizai san gizuma already tebe ni so na kom kinya namo to ko jura media sun to wan jirenya na ma ke se sampan jiramti se person mo na baka ko ya ma kana wala ke bana jadi ini akati bahasa ya cu maki ati balbala man namni akkamiti jireenya kee keessa gala balbalan cuftu namoota tokko jirani beektaa waa'ee miidiyaa fi waa'ee jireenya namaa akka addaan hin beeknetu jira. Fakkeenyaaf namoota tokko si galee miidiyaa fi jireenya namaa amma fakkeenyaaf uffanni nama tokko uffatee fi miidiyaan tokko miti si galee miti adda adda. Thank you Yaasin ko amma sin adaba. Ishi maaki amma ijoolleen akkas godhan kun maal ta'an haa gorfaman moo maal haa ta'an ati maal jettu akka kee ijoolleen amma jireenya namaa keessa litti wedhagalanii kana akka fayyatti jireenya namaa keessa seenuun nama tokkoofu faayidaa qabu. Namoota tokko garuu gorsa bareedaa fakkeenyaaf namni tokko waan uffatas ta'e waan tokkos ta'u gorsa bareedaatiin malee nama arrabsaa nama gorsuun inuma hin danda'amu. Maaliif namni sun daranuu akka cimu waan sanirratti akka cimu godha. Namni tokko arraba nama saniitiin waan tokko balleessuu danda'a. Rabbii biratti illee namni sun nama aanasoo ta'e nama santu itti gaafatama. Sababni isaa jecha bareedaa hin barreessine gorsa bareedaa sun ta'e gorsa isa hamilee cabsee daran balleessuu gorseen jechuudha. Saniifuu nama gizee waan takka jettanii gorsa bareedaa tokko nama gorsaati. Akki kun akkanaa miti. Akkanatti miti akkasitti miti yoo jettan jecha bareedaa taanaan jecha bareedaan sun isii gammachisee jecha sanii waata hedduu tolchuu dandeessa. Jecha saniin immoo waa hedduu balleessuu dandeessa. Saniifuu akkaataa itti seenaniif akkaataa ittiin seenneetu jira. Gorsiin waanuma jiru garuu gorsa arraba malee haa ta'u. Nama hundaafu ana qofa osoo nama hundaafu okay akkas jechuu barbaada mister yaada baay'ee gaarii maal akka malee gizeen haasa'u na laalte gizeen haasa'u jechuudha yaada baay'ee gadi fageenya bilchina gadi fageenya ta'ee qabu gadi fageenya mata biratti galuu qaba. Namoonni tokko rakkoo laalchaa qabu. Caaseffame saaraa keessatti galanii sirraa hunda qabu jechuudha. Yaadichi garuu bilchina qabu. Baay'ee bilchaataadha. Yaadichi bilchaataadha. Gadi fageenyaan galeera. Warri kun hin galle. Boksiin tumamee haasa'u fakkaata. Warri kun hin galleef warra rakkoo laalchaa qaban caaseffame saaraa keessatti illee warri hin galle. Miidhaa akkasii fudhan. Waliifillee sagalee ta'uun bareedaadha. Sagalee waliif ta'a. Uummata keenya kan dhumu jiruuf sagalee ta'a. Gargaara. Bikki gargaarsaa amma gargaarsa walii qabamu jira. Oromoon akka fakkeenyaaf Oromoon bikka hunda siyaasaa achi deemtu siyaasaa gamana deemtu siyaasaa gamas deemtu gargaarsa gamana deemtu gargaarsa. Ilmi namaa garuu mana madaam dhalaan dubartiin fakkeenyaaf nama gargaartu. Akka malee gargaarsi kan nama gargaaru dubartii qoosaan ijoolleen qeeroonis gargaarsi kan jiru biyyuma Arabaa keessa akka guddaa biyya
Alaa harki xiqqaa biyya guddaadhaan kan biyyuma kana keessa kan nama gargaaran. Mana hojii jira. Gisee namni hojii hojjete dirqama waan itti bu'aaru barbaadan si galee madaamachi nama iyyitii ni beekaa hojjechin inni hojjedha waan ta'eef mana madaamii. Gisee mana madaam keessa rakkoo osoo hin cinqiin sammuu fataa jechuudha bu'aaru barbaadanii bu'aartii keessa garuu ergaa dabarsuu qabna waan ta'eef kana dubbadhee galatumaa. Kunoo inni dhaan bargisee waa'ee qabsoo eegale. Laala asitti dhaabbata. Akkasii fataa jee maaliif hin dhufne dhufee sin ture waraaboo na seensuu hin dandeenye kaleessa hojiin ture hojiirraa akkumaan galeettiin gastii ergadhe nana garriin saayii gisee meeqee asin irratti illee bilbileen ture maaliif akka ta'e nan galchine nan agarre jeetiin fudhadhe haamatti fudhanne nan agarre jeetiin fudhadhe anis hedduun turre akkasitiin dadhabee waan hin dhufeef hojiirraa hin dhiise jechuudha yoo har'a jiraatee hin dhufu. Okkee waraaboo waan biraa miti. Bika gargaarsi jirutti hafee hin beeku garuu kaleessa hojii qaba ture. Ara bishaan inni fajjeestee. Maal naan jettee maakii koo? Bishaan baay'isee. Bishaan sirrii hin jirtu garuu bishaan maaliif akka dhugaa ooltaa? Ani hin beeku. Anaa takkaa bishaan dhugu nagartee? Fuuldura koo jira taanaan hin dhiisu ani nyaata isaa ta'u bishaan. Guys, double tap godhaash. Thank you waraaboo wal dhugaa dubbachuudhaaf bishaan hedduu dhuyda. Dhukkubni waan akka sirra narkan wallahi bareedaadha garuu akka malee dhuydaree akka malee dabarkuun. Waciinsaayyuu qabbaadidhaan jee. Amma fakkeenyaaf achi bikkanii deemnee ta'eessa gaarraan fedhe biyyi. Bushooftuu. Amma fakkeenyaaf achi nageessaa miti. Achi bashannanaaf deemna. Fakkeenyaaf hoteela deemna. Egaa akkasuma hoteela deemna. Namni amma juuzii dhugu jira ala taa'e. Hoteela maal achi bulla? Abuu dhaggeeffadhaa fida. Achi bulla? Laa isa fuudha wallaahi wabillaa isa fuudha. Isaa fuudhaan si jaadaraa kanaan barbaadu gaabichaa bee. Adaraa baandiraa. Haafi daldalaa laasitadha jechuun kiyyanii deemnaa. Subhanallah. Hayi ni deemna namni juuzii dhugu jira ala kana ta'a jechuudha. Juuzii dhuga. Suuraa ka'a. Waan haasina. Waa meeqa godha? Ati bishaan ima dhuyda. Hammami. Ol gad. Shinti beetii amma gisee. Aslakkas. Maali gurbaan? Aslakkas. Hayyee aslakkas. Okay si aslakkas fi. Gisee aslakkas ana mani Ati yeroo hiriyoota kee faana haasoftu. Okay amma aslaqasuudhaaf gisee gabbaatu gisee tiittama gisee dhibba takka namni amma fataa jechuun jira namni amma bashannanu jira gisee aslaqasuudhaaf ol gad mucaanni maraati jaaneetuma si qaban jechuudha samboota ani mee akka mooyya wanna kana sirreessi dhugaa akki kun akki kuni sirrii miti wallaahi hattu jaanis si qabayyo siime bikka namni sin beekne faa dhaquu dandeessa. Sirrii miti sirriin jeeba. Kuni xiinxala kiyya. Amma aslaqqasee dhufeera. Kunoo baaseen jen dubbiilla nama ficcisiistu. Ati namni si waliin waan jiraatu osoo gisee kana. Osoo raachii biyya giseette kutte. Haasawa kana dhaabnee bikka biratti eegallaa ammas. Akka bira gisee kutte ammas haasawa kana. Haasawa namaa kukuttee akkasii shaantaa qabatee deemte dubartiin si bira. Deemayyee. Bakaya. Ishi jedheyyuu naaf hin alaqqasuu foonaa. Dhugaadha miti erga namni haasawa giseetti moo waa'ee fardii faa gisee haasa inni ni aslaqqasa asuma dhaabbatti bar dubbiin namni gisee haasawu jiru bar jidduuyyoo waa bituu dakkin suuqii deeme namni bara haasawu bikka san inni eegalu bar dhiisee kabara haasawa jechuudha guyyaa biraa hiifateeti
Ati kum nagara bitaa sujaan. Isaa nagara biti. Tokko maal jetti seete? Raajuu koo deebi bash godhii kottu matale. Ande. Daipari maaltu godha daipari. Thank you, Jesus. Uy, jeeqaan dhuga. Duunee fooflaan dhuga. Naarrabsiisu. Akka koo nama bishaan dhugu argitanii beektu. Amma moo shi jedhee ara namichi iyyuu shi jedhee naan bu'amu. Akkas natti dubbattanii shi jedhee naa bu'amu. Shi jedhee iyyuu hin bu'amu. Amma yaada bamaa bar. Maali? Waraabbadhaa warri itu. Nan kobarsiisinaa warra komantii. Maali baaki? Nagarii? Barsiisa daamsa. Abdiin kutaatini irraa turtii. Nyaadhu haadhu koo dhugi. Lubbaa isaa. Biroo kee girigiree dhiitii toolaadha. Isheen fayyaadhaa dhugi. Maakii qaanii bar guyyaa guutuu nas laqqasu bar. Galgalas kana nas laqqasu bishaan deddeebisee waan nan dhuguuf mi malee guyyaa guutuu yeroo nanni as laqqasu namnu arge hin beeku. Fayyaa qabda argita.